Hello, akkam jirtu fayyuma nagaa keessanii jirtu baga ayyaana waggaa haaraa geessanii 2022 bara gammachuu bara milkaa'inaa isiniif haa ta'uun jedha. Har'a seera afaan Oromoo irra deebii akka isiniif ta'uuf isin yaadachiisuufan viidiyoo kana hojjedha. Seerota kana beektu I'm sure garuu yoo irra deebine gaariidha. Immoo haala gabaabaa ta'een isiniif ibsuu barbaadaniif akka isin yaadattanitti seerota kana afaan Amaariffaa fi Ingiliffaatiinis isiniif nan dhiyeessa kan isinitti toletti gargaaramuu dandeessu. Kun afaan Oromootiin seerota afaan Oromoo gabaabsee isiniif dhiyeessuu barbaada. Akkuma beektan afaan Oromoo akkuma ittiin haasa'aa jiru akka dhagaa jiru sagalee baay'ee qaba. Sagaleen kun hundumsaa garuu sagalee seera ta'e irratti seera ta'e keessatti walitti kurfaa'anii group ta'anii jechuudha. Kurfaa'anii seera kana haalattiin hojjechiisu jechuu dandeenya jechuudha walumaa gala. Haa ta'u garuu itoo sagalee duwwaa sagalee qubaatti ilaallee sagaleen tokko haala ittiin dhiyaatu yoo xinnaate haala sagalee 5 qaba afaan Oromoo keessatti. Fakkeenyaaf jechoota sagalee tokko haa fudhannu sagalee raa jedhu haa fudhannu fakkeenyaaf. Raa sagalee qabnu keessaa tokkodha. Abaa caadaa ifa gaamma dhumaatti sagalee qaban keessaa raawwan tokkodha. Just picking godhe malee hunda kamiyyuu fudhachuu nan danda'a. Tokko raa sagaleen raa kun ituu hin dhaga'amin baay'ee xiqqoo ta'ee yeroo iddoo taasifnu jira. Fakkeenyaaf sagalee irra butaa agguu ta'u. Agguuraan irra buta ta'ee dhufu. Agguuraan irra buta ta'ee dhufu raa baay'ee gabaabsinee sagalee ituu akka gaariitti hin dhaga'amin dubbanneerra dabarra jenneerra dabarra. Fakkeenyaaf sagalee raan keessatti argamu sagalee irra butaa naaf fidaa tokko arba achi keessatti raan baay'ee gabaabinarra darbee irra butaadha sagaleen isaa sirriitti hin dhaga'amu. Marqaa amma sagaleen raa achi keessatti sagalee irra butaatti iddoo sagalee irra butaattidha. Hedduu gabaabinarra illee darbee sagalee isaa sirriitti hin dhageenyu. Dubbichiiftu tokkollee hin qabu. Kanaaf sagalee isa jalqabaatti jennee fudhanna sagalee tokko akka raa dhageessisu. Raan dubbachiiftu gabaabduu qabaatee sagalee gabaabduu ta'ee dhiyaachuu danda'a. Raa akka asitti riidhaa yookaan immoo akkana ta'uu danda'a. Yookaan immoo akkana ta'uu danda'a. Yookaan immoo akkana ta'uu danda'a. Dubbachiiftu tokko duwwaa eeguu qabdu. Gabaabaa jechuudha. Gabaabaadha. Sagalee gabaabaa nu jedhamee kaa'amedha. Sagalee gabaabaa ammoo sagaleen kun sagalee laafaadhas. Maaliif gabaabaa fi laafaa ta'ee akkuma beeknu sagaleen yoo jabaatee dubbifamaan 2 ta'a. Yoo dheeraa ta'ee dubbachiiftuun 2 ta'a. Sagalee kana keessatti garuu lachaniyyuu tokkodha. Sagalee gabaabaa laafaa qabna jechuudha. Sagalee gabaabaa laafaa. Fakkeenyaaf sagalee gabaabaa laafaa kana keessatti ittiin fudhannu naaf fida. As keessatti kan jechoota biraallee fiduu dandeenya. Fakkeenyaaf kan akka bor sagalee irra butaa ta'uu baatullee akka sagalee irra butaatti dhiyaachuu baatullee baay'ee sagalee gabaabaa sagalee isaa sirriitti hin jiru. Akka sagalee irra butaatti fudhatamuu kan danda'udha. Jechoota kana keessaati
jala diimaa muramu kun rakkisuudhaaf jira. So yoo afaan Oromoo animmaa kanatti gargaaramaa jiru Microsoft Word irrattidha. Akkuma beektan Microsoft Wordiin spellingii check godha. Yoo spellingii qubeessuun kun dictionary inni qabu keessa hin jiraanne dogoggora jedhetu recommend godha. Yoo right click goone add goona ta'e dictionary itti dabaluu dandeenya. Garuu kun dictionary afaan Oromoo waan hin taaneef itti dabaluun barbaachisaa miti. Kan akka inni hin taane akkanitti hin fufne gochuudhaaf as keessa gallee file keessa gallee option keessa googallu. Okay, option keessa googallu. Option keessa proofing keessa galle check spelling as you type. Kana yoo disable goone kana yoo irraa kaasne okay jenne sana booddee waan nu barreessinu dhimma isaa hin qabaatu. Kanaaf wanti jala muramu sun irra muramu jechuudha. Akka dogoggoraa turuuf nuuf reporting godha afaan Oromoo barreessinu. Garuu yogguu Ingiliffa barreessinu yoo barbaannu sana deebisnee kaa'uun baay'ee nu gargaara. Akkuma beektan yogguu afaan Ingiliffaa dogoggorru recommend nu godha. So sanaaf sana qabaachuun baay'ee gaarii jechuudha. Kana deebisuun idduma silaa sana deemnee word option deemnee click back goona jechuudha. Kanatti deebinu so sagalee dhiifama jechoota tun taane sagalee gabaabaa fi laafaa akkanaas hin qabna. Kun isa lammataatti jechuudha. Jechoota gabaabaa jara kana keessaati itti gargaaramaa dandeenya. Fakkeenyaaf jechoota gaggabaabaa naaf fida. Jechoota gaggabaabaa kan itti gargaaramaa dandeenyu Rundaasaa maqaa namaati. Rundaasaa rimma jecha jalqaba fudhanneedha. Rimma rirmas jedhama. Rabbi yogguu jennu fa'a jechoota gabaabaa. Jechoota gabaabaadhas laafaadhas. So jecha gabaabaa laafaa isa jedhudha. Inni sadaffaan jechoota laafaa dheeraa ta'an akka kanaati. Fakkeenyaaf akka kana dhiifama akka kanaa jechuu jarri kun laafaadhas garuu immoo dheeraadha. Akka jara kana gabaabaa miti. Rii, raa, roo, ruu. Inni kun ruudha. Inni kun ruudha. Inni kun jenna malee sagalee itti dabaluu hin qabnu galee dubbachiiftu irra. Yeroo sagaleen afaan Oromoo dubbifaan hundi isaanii sagalee hin qabani amma dubbachiiftuun itti dabalamutti. Kun seera jirudha. Garuu immoo barsiisuudhaaf akka tolutti jara kana sagalee kenninaaf. Amma afaan Oromoo keessatti raa jennee sagalee kennineef. Aabaa caadaa raa yogguu jennu garuu raa akka nafaa yookiin raa akka nafaa jechuu keenyadha. Garuu sagaleen kun raa miti. Sagaleen kun sagalee jedhudha. Sagalee jedhudha. Yogguu dubbachiiftuu daballu garuu dubbachiiftuu kan itti dabalame sana fudhata. Kan akka roo, kan akka ruu, kan akka rii fudhata jechuudha. So sagalee warra kana keessaati fakkeenyaaf naaf fidaa roobii fakkeenyaaf roobaa reetii jara kana warra akka kana jechuudha. Sagalee dheeraa garuu immoo sagalee laafaa qabna. Sagaleen kun sagalee raa duwwaadhaaf miti. Sagaleen kun baadhaafis, caadhaafis, daadhaafis sagaloota dubbachiiftuu ta'an hundumaa kan jirudha jechuudha. Sagaleen biraa qabnu sagalee amma akkanaati. Sagalee akka kanaati. Sagalee jabaa garuu gabaabaa. Sagalee jabaa garuu gabaabaa.
Jabaan maaltu taasise wanti inni jabaa ta'ee fi sagalee dubbifamaa lama ta'uu isaati. Sagalee dubbifamaa maaltu lama godhee jechoota sana yagguu jennu jabeessinee gati jennuuf jaba ra gati jennuuf inni kun ra gati jedhama inni kun ra fakkeenyaaf jarri kun akkuma warra kaaniitti daddabaluu dandeenya. Garaagarummaa qabu dubbachiiftu shananiif iyyuu kaa'uu dandeenya. Jechoota warra kanaa keessa jiran fakkeenyaaf jechoota ciccimanaa fida. Fakkeenyaaf dhiifama kun roota tokkodha. Sagalee biraan fudhadhaa fakkeenyaaf dhibba yagguu jennu akkuma raa kanaati sagalee jabaaf gabaabaadha dhibba. Kan raadhaan argachuu hin dandeenye garuu jiraachuu danda'a jechoota baay'ee waan ta'aniif jechoota yaadachuu hin dandeenyeef dhibba yagguu jennu dhibbaa miti dhibba sagalee jabaadhaa fi gabaabaadha. Wanta kanaa jechuun akkanaa immoo baay'ee jiru afaan Oromoo keessatti jechuudha. Fakkeenya kan yaadatan barreessaa warra jechoota akkanaa jabaa gabaabaa warra ta'an. Dhibbi fakkeenyaaf sirrii kanaatiif tokkodha sagalee baa jabaa gabaabaa ta'e tokko kan biraa isiniif dabala. Sagaleen inni biraa akkuma ilaalaa jirtan sagalee jabaa fi dheeraadha. Sagalee jabaaf dheeraa. Sagalee jabaaf dheeraan kun lachaniyyuu dabilii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf A dabilii qabaa, E dabilii qabaa, maaliif dheeraa waan ta'eef O dabilii qaba. Sagaleen jarri kun jabaadhas dheeraadhas. Wanti jira jabeesseef wanti jira dheeres akka nuyi jennudha. Akka nuyi itti jennu kana gadi ichisnee jenna immoo irra turra yagguu jennu. Fakkeenyaaf roorroo sagaleen kun lamman jecha sagalee tokkorraa hojjetaman garuu roo isa jalqabaatiif roo isa lammaffaa dhaggeeffadha. Roorroo inni kun jabaadhas dheeraadhas inni kun garuu laafaa dheeraadha. Roorroo cabbii inni kun akkuma beektan gabaabaadha laafaadha. Inni kun immoo jabaa dheeraadha. Jabbii reettii jarri kun warra jabaaf dheeraa jedhamanidha. Akkuma amma arginu sagalee adda addaa qabna jechuudha. Sagalee akka ributaatti gargaaramnu sagalee laafaadhaa fi gabaabaa, sagalee laafaa dheeraa, sagalee jabaa gabaabaa, sagalee jabaa dheeraa. Sagalee akka kanaatu afaan Oromoo keessa jira. Sanarraa kaa'ameeti seeronni afaan Oromoo kan qophaa'an jechuudha. Seeronni afaan Oromoo akkuma beektan seera gabaabaaf dheeraa qabna. Gabaabaaf dheeraa. Seera laafaaf jabaa qabna. Seera irra butaa qabna. Ammoo seera hudhaas jira. Seerri hudhaa akkuma beektan seera dubbachiiftuu haala ittiin dubbachiiftuu haasofnu haala itti barreessinu kan mijeessedha. Sana tokko tokkoon ilaalla booddee. Gara seeraatti hagguu ilaalu kun sagalee afaan Oromoo qabudha. Sagaleewwan afaan Oromoo qabu sagalee adda addaati. Akkuma ilaallu sagalee iddoo shanitti hiramuu danda'amudha.
sagalee iddoo shanan kana keessaati sagalee irra butaa yookaan sagalee dubbachiftuu tasayyuu hin qabne. Fakkeenyaaf jarri kun baay'eedha. All, as, fakkeenyaaf an jechoota irra buta maleeyyuus jechoonni sagalee akka sagalee irra butaatti sagalee irra buta kan jennu sagalee yagguu sagaleen tokko sagaleen dubbachiftu tokko sagaleen dubbifamaan tokko sagalee dubbifamaa tokkotti aanee ituu dubbachiftuun qabaatiin yagguu dhufudha. Fakkeenyaaf raaf baa asitti immoo raaf qaa irra butadha raan asittis raan irra butadha. Jarri warra kana baay'ee. Jarri kun immoo akka irra butaatti miti garuu akka sagalee irra butaa sagalee dubbachiftuu hin barbaadan hin barbaachisan. Maaliif? Baay'ee amma yartuu jenna an yagguu jennu naa sagaleen naa baay'ee xinnoodha. An jira as kottu yagguu jennu. Garuu immoo al tokko immoo yeroo itti dogoggorsan jiru. Fakkeenyaaf ani inni kun anidha. Inni kun ani. Asi. So yeroo sana sagalee dubbachiftuu irra butatu hin taane sagalee gabaabaa laafaa ta'a. Fakkeenyaaf olii gad yagguu jennu. Olii gad. So yeroo sana sagaleen isaan jijjiirama jechuudha. Sagalee irra butarraa sagalee biraa ta'a. Egaa kanadhaan sagalee seerota jiran seeronni jalqabaa nuyi qabnu sagalee gabaabaa fi dheeraa miti. Gabaabaaf dheeraa. Sagalee gabaabaaf dheeraa. Fakkeenyaaf jara kan lamaan fudhadhaa. Sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa. Jara kana keessa sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraan gabaabaa leexaa, dheeraa leexaa waan jedhamutu keessa jira. Gabaabaa leexaa, dheeraa leexaa. Dheeraa leexaa jechuun fakkeenyaaf leexaa. Leexaan hundiyyuu leexaadha. Lamman sagaleen jiran laaniif xaan lamman isaaniiyyuu dheeraadha. Leexaa tokko keessa gabaabaan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf bofa, dhiifama buna, mana, namni sintaa nama. Jarri kun immoo gabaabaa leexaa jedhama. Warra gabaabaa leexaa kana keessa dheeraan hin jiru. Jechoota gabaabaa lammaniyyuu gaggabaaboodha. Mana yagguu jennu dheeraa keessaa hin qabnu. Manaa yagguu jennu garuu dheeraa leexaa miti, gabaabaa leexaa miti. Manaa yagguu jennu. Manaa kottu. Manaa bayi yagguu jennu kun makaadha. Gabaabaa tokkoof dheeraa tokko. So leexaa hin jedhaman. Yookaan dheeraa leexaa hin jennu yookaan gabaabaa leexaa hin jennu. Dheeraa leexaan hundiyyuu yagguu leexaa ta'u, yagguu dheeraa ta'u dhiifama. Gabaabaa leexaa yagguu jennu hundumtiyyuu jechi gabaabaa leexaa hunduu gabaabaa gaafa ta'udha. Gaafa wal maku garuu leexaa waan jedhamu hin qabu. So seerri jalqabaa gabaabaa fi dheeraadha. Sagalee yagguu irra turu dheeraa ta'a. Yagguu dafnee bira jennee fidnu gabaabaa ta'a. Yoo dheeraa ta'e sagalee dubbachiftuu lama qabaata. Sadii kan qabaatu hin jiru. Afaan Oromoo keessa qubee dubbachiftuun sadii kan walitti aanu hin jiru. Tasuma yoo hudhaa qabaate malee. Isa hudhaa irratti isinitti hima. So seerri jalqabaa kanadha. Seera gabaabaaf dheeraa. Gabaabaaf dheeraan waa'ee dubbachiftuuti. Gabaabaaf dheeraan waa'ee dubbachiftuuti. Malee waa'ee warra dubbifamaa miti. Dubbachiftuu irra turramoo dafnee fidna. Leexaa yagguu jennu dheera hin turramoo aara hin turramoo dafnee fidna. Yagguu mana jennu maa kanarra hin turramoo maa kanarra hin turra. Manaa yagguu jennu fakkeenyaaf namaa dhiifama. Sila manaa jechaan namaa jechaan ture
Mana. Mana ture. Mana. Okay. Mana. Yagguu jennu naan inni kun dheeraa. Inni kun maan inni kun gabaabaa ta'uu isaa kan agarsiisu. Sagalee dheeraaf gabaabaaf dheeraan sagalee dubbachiiftuuti. Sagalee vowels. Okay. Sagalee seerri inni biraa sagalee gabaabaaf jabaadha. Dhiifama jabaaf laafaadha. Jabaaf laafaan waa'ee dubbachiiftuu miti. Waa'ee dubbifamaati. Waa'ee konsonantiiti jabaaf laafaan. Jabaa kan jennu yoo sagaleen isaa arraba keenya irratti jabaa ta'e dhiittameedha yoo dhiittame. Laafaa kan jennu immoo yoo dhiittaa sana hin qabaanne. Fakkeenyaaf jabbii. Jabbii yagguu jennu sagaleen baan kun arraba keenya irratti jabaadha. Jabii miti. Jabii ituu ta'e laafaa ta'a. Jabbii amma sagaleen isaa dhiichisnee gati haasofnuuf sagalee jabaa ta'a. Fakkeenyaaf haxxee kan isinii ta'uuf isinii fida. Hattuu fi hatuu kun adda isiniif baasa. Sagalee dheerinaa jechuu dheeraadha. Sagalee dheerinaa hatuu fi hattuu. Garuu sagalee dubbachiiftuu taa kana dhaggeeffadha. Hattuu, hatuu. Hattuu, hatuu. Inni kun jabaadha. Inni kun laafaa jedhama. Yeroo sagaleen jabaa ta'u, akkana jabaa ta'u, yeroo hundumaa sagaleen dubbifamaan konsonantiin lama ta'a. Konsonantiin bifa tokkoo lama ta'ee barreeffama. Konsonantiin bifa tokkoo sadii ta'ee barreeffamu afaan Oromoo keessatti tasayyuu hin jiru. Konsonantiin sadii walitti aanuu hin danda'a. Yeroo namoonni keessumaaf qubee dachaarra jiru. Fakkeenyaaf bulchaa. Qubee dachaa yagguu jiru konsonantiin sadii walitti aanee barreeffamuu danda'a. Garuu konsonantiin yookiin dubbachiiftuun gosa tokko sadii walitti aanee hin barreeffamu jabaa agarsiisuudhaaf. Sagalee jabaa agarsiisuuf konsonantii lama duwwaa dubbifamaa lama duwwaa walitti aansina. Akka kana hattuu fi hatuu. Yoo kanatti hatuu akkana goone barreessine dogoggoradha. Yoo hattuu akkana goone barreessine dogoggoradha. Hattuu jennee barreessina jennee yoo kana barreessine hatuu ta'a jechuudha. Seera kana baruun dirqama ta'a. Sagalee sana dhageenyu immoo baruun sirriitti sagalee sana dhaggeeffachuun immoo dirqama kan biraati. Maaliif sagaleen jabaaf laafaa adda baasnaan afaan Oromoo akka kanaan dura isinitti hime waanuma haasofne waanuma jennu san exactly lafa keenya jechuudha. Hattuu, hatuu. Okay. Yeroo qubee dachaa ta'u garuu akkana hin goonu. Fakkeenyaaf dachaa fudhadhaa. Dachaan sagaleen chaa jedhu sagalee jabaadha. Garuu gatii sagalee jabaa ta'eef akkana jennee akkana goone hin barreessinu. Sagaleen dachaan warri akka chaa, dhaa, phaa, tsaa sagalee dachaa warri jedhaman yeroo baay'ee sagaleen isaan uuman sagalee jabaadha. Haa ta'u malee garuu jabeessinee hin barreessinu. Fakkeenyaaf hadhaa fudhadhaa. Dhaan kun sagalee yagguu jennu jabaadha sagaleen isaa hadhaa miti.
hadhaa sagaleen afaan jecha Oromoo keessa jiru hadhaan hadhaa garuu hadhaan gati jabaa ta'eef akkana goonee hin barreessinu. Qubeen dachaa already dachaadha. Dachaa lammataa hin barreeffamu seera afaan Oromooti. Okay. Kanadha. Kan biraa seerri kan biraa kan jiru seera irra butaate already seera irra butaate nitti mira. Seera irra butaa wanti inni fidu tokko seerri baramuu qabu tokko yeggu bakka seerri irra butaa jiru sagaleen inni taanu jabaadha. Afaan Oromoo keessatti fakkeenyaaf arba sagalee kana keessa baan sagaleen isaa jabaadha. Arba, arma, bulguu sagaleen warri irra butatti aananii dhufan jabaadha. Garuu haa ta'u malee eggii ajabaayyuu haa ta'an malee sagalee dabalataa itti hin daballu. Sagalee dabalataa itti hin daballu kun common mistake. Dogoggora hedduu argamu afaan Oromoo keessatti barreessamu. Jarri kun bakka irra butni jirutti sagaleen haa jabaatu yommuu malee sagalee kan biraa sagalee dhiifama qubee kan biraa jabaa agarsiisuudhaaf qubee kan biraa ittiin daballu. Sana seerri irra butaa kan jiru. Sana yaadachuu qabna yeroo barreessinu. Irra bunni jiraannaan sagaleen inni ittaanu jabaadha. Haa ta'u malee sagalee ittaanu sana jabaa isaa agarsiisuudhaaf qubee kan biraa ittiin daballu. Kun seera irra butaati. Dhiifama. Seerri inni kan biraa inni ittaanu seera hudhaati. Seera hudhaa. Hudhaan apostrophe afaan Ingiliffaatiin jedhama. Apostrophiin afaan Ingiliffaatiin fi inni waa'ee inni baasu fi afaan Oromoo keessatti waa'ee inni baasu garaagara. Afaan Ingiliffaa keessatti akkuma beektan possession agarsiisa afaan wayi tokko kan eenyu akka ta'e agarsiisa fakkeenyaaf his theirs and so on waan akkasan yookiin immoo contraction agarsiisa fakkeenyaaf agguu dhiifama agguu akka nafaatti barreessin he is he has akka nafaatti barreessuudhaaf ta'a afaan Ingiliffaa keessatti. Garuu afaan Oromoo keessatti akkasana miti. Afaan Oromoo keessatti sagaleen dubbachiiftuu yegguu dhaga'amudha. Yegguu sagaleen dubbachiiftuu dhaga'amu hudhaan jiraachuu isaatti yookiin itti gargaarama. Amma waan amma kana keessaa agguu haasaa amma gara oliitti kan arginu keessaatti sagaleen dubbachiiftuu hin dhaga'amu. Raaroo sagalee warra dubbifamaa duwwaadha kan dhageenyu. Sagalee warra dubbifamaa garuu warra dubbachiiftuudhaan uumaman. Garuu sagaleen dubbachiiftuun sagaleen A, O, I, U sagaleen kun egguu bahanii dhaga'aman yeroo sana hudhaadhaan akka isaan dhaga'aman goona. Fakkeenyaaf ituu akkana jenne kun saadha. Saa dheeraa miti sagalee saa dheeraadha. Garuu ituu sa'aa jennee barreessuu barbaanne akkam goona. Sa'aa. Yoo akkana goone hiikan qabu sa'aadha jennee yoo barreessina ta'e kun sa'aan ta'u saa jechaadhuma ooluudha. 10-20 bitti daballee sagalee A jedhu baasuu hin dandeenyu. Nu kan jechuu barbaanne sa'aadha. Sa'aa. Yookiin sa'a gabaabaa yoo ta'u sa'a yookiin sa'aa. So sagalee A jedhu kana baasuudhaaf dubbachiiftuun galuu qaba. Dhiifama hudhaan galuu qaba. Yoo hudhaan gale malee
sagaleen inni taanu kun kophaa akka ta'e baruu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf asitti saa jenna malee sa'a hin jennu. Yoo hudhaan gale garuu sa'a jenna. Hudhaan kanaaf kan inni gale. Hudhaan itoo hin jiraanne sagaleota warra sa'aa, re'ee, ji'a. Jara kana barreessuu hin dandeenyu. Itoo bo'oo dhiifama bo'oo, ja'a barreessuu hin dandeenyu utuu hudhaan hin jiraanne. Ja'a jenna. Ja'aan immoo ja'a miti. So hudhaan kanaaf barbaachisa. Yeroo sagaleen dubbachiiftuu dhaga'amu, sagaleen isaa ifatti bahee dhaga'amu, yeroo sana hudhaan dirqama dhufuu qaba. Sagaleen hudhaa duraaf booddee dheeraa ta'uu danda'a akkuma amma arginu kana. Asitti kun dheeraadha hudhaa booddee, kun dheeraadha hudhaa booddee, kun dheeraadha, kun gabaabaa. Fuulduraaf dudduubaan illee haa ta'u kan dheerinaaf gabaabina isaa murteessu sagalee nuyi baasnu sanadha. Sagalee nuyi jennu sanadha. Kanaaf hudhaan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Itoo hudhaan hin jiraanne jechoota afaan Oromoo keessa jiran baay'ee jiran barreessuu hin dandeenyu. Warra kana sa'a, re'ee, ja'a jechoota baay'eetu jiru. Iddoo tokkotti garuu waan hin barbaachisne fakkaata. Fakkeenyaaf ji'a. Inni kun sagalee jecha biraadha, sagalee biraadha. Inni kun sagalee biraadha. Hudhaan maaliif barbaachisa yoo jenne kan sana mormuu dandeenya. Jechoota akkanaa bakka jechoonni sagaleen adda addaa dhufanitti hudhaan dhiisuu dandeenya jechuu dandeenya ta'a. Amma yoonaatti seerri akka kanaa hin baane malee hudhaan bakka sagaleen dubbachiiftuu wal fakkaataa ta'u qofa itoo ta'ee akka warra kanaa jechuudha. Dubbachiiftuu wal fakkaataa yookiin gosa tokkee yogguu walitti dhufan akkuma sanatti gargaaramuun dirqama ta'a. Yogguu jechoonni akka kanaa jijjiiruu warri qubee adda addaatiin walitti dhufanii garuu sagaleen kan biraa, sagaleen dubbachiiftuun biraa bahu yeroo hudhaatti gargaaramnee barreessinu hudhaan maaliif barbaachisa yeroo sanatti adda adda'ootii kanaafi kun ji'a jennee akkasumatti barreessine akkanatti ba'a akkumatti dubbisuu hin dandeenya. Nama dogoggorsu kana dubbisuun jechuun huma danda'ama ture ji'a. Fakkeenyaaf asitti ji'a kanatti. Asitti garuu tokkoon hin jirre dubbisuun hin danda'amu, tokkoon hin jirre dubbisuun hin danda'amu. Kanaaf yeroo sanatti dirqamadha jechuudha. So afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu keessatti jarri kun seeronni amma argine kun hedduu barbaachisaadha. Jara kana walitti bubbunne malee kan seera kun seera kophaa ta'uu danda'a. Akkuma kana jabaa fi laafaanis seera kophaa ta'uu danda'u. Maaliif wanti walitti hidhuu hin jiru garuu walii wajjiniin yoo akka hattuu fi hatuu kana wali biratti yoo barsiisan barataadhaaf hin gala yaada jiruudhaaf walitti hidhaman malee wanti jallamansee akka seeratti walitti qabsiisuu hin jiru. So akka walumaa gala akka seera asii lama gajjallaa kana lama akka seera ja'a qabnutti fudhachuu dandeenya. Seeronni kan biraa immoo nima jiru seeronni punctuation xumurtoota afaan Ingiliffaatiin badaa garaagarummaan qabdu. Full stoppiidha dhuma himaarratti kan dhufudha. Wanti baay'een punctuationiin jiranii afaan Ingiliffaatiin waan fakkeenyaaf gaaffiin mallattoon gaaffiirratti dhufa. Badaa waan Ingiliffa beekna taanaan jechuun seera Ingiliffaa beekna taanaan sana barachuun badaan hin dhibu. Waan garaagarummaan isaa
waan jabaa guddaa hin taaneef jechuudha. Egaa kanadhaa justice yaadachuudhuma afanii kanuma immoo iddoo biraarratti sirriitti nan godhaa yoo dhiifama irra nan deebi'a afaan biraatiin afaan isiniif ta'een barachuu dandeessu kaayyoon koo akkasiin barattan akkasiin progress deemtanidha. Itti jabaadhaa warri barachaa jirtu namoonni baay'een itti gammada. Ulfaadhaa galatoomaa jedha guyyaa gaarii bara gaarii nagaatti.